Ijoolleen hedduun amma afaan Arabii nu galuu didee afaan kan akkamitti barraa jettu. Dhugaa Rabbii waan tokko sanitti immoo kaleessa Araba wayii adii gatti argee shaqaalaa Itoophiyaaf jira abbiraa qabdi. Bukkeenuma si afannee tuma teenyu tuma san ijoolleen haasa'u kana argitee tuma na waamte silaa mucaa godhuu kan fiigaa bira taayilaan jettee kottuu taa'e tanan taa'e maal feetee sodaadhee yoon qaalittiin. Amma dhuftee teessaa naan jettee Itoophiyaadhaan jedheen billaahi shaqaalaa kana naa gaafadhu naan jettee waan isiin taate nagaa ta'umsi shakkiidha. Maaliin jedheeni yoon uffata miici jedhe jette uffata hunda isaa walitti miiciti jette. Ani nargu seeti jette. Ani yeroon uffanni miicamee ka'e jette uffanni gurraachinii fadii walitti yoo miicamee bada jette. Itti meesin dhageessutti miicee sagarsiise jette. Maa akkamitti waan akkanaa kana faamuu dadhabdu sun amma ijoollee warri reebiyyaa baatanu abyad lahaal yoo siin jette adiin qobaatti aswad lahaal yoo jette gurraachi qobaatti ahmar lahaal yoo siin jette diimaan qobaatti. Akkamitti walitti daballayxanii miicatu biyya keenyattuu namni walitti miicoo qoba qobaatti miicata. Kanaafuu isin ijoolleen hedduun immoo afaan Arabii wal fakkaataa jettu. Dhugaadha afaan Arabii wal fakkaata. Masalan amma laa sawwii siin jetti waan tokko. Bori immoo deebitee sawwii siin jetti godhii jetti. Laa sawwii jechuun hin godhin. Sawwii jechuun godhi. Jiibii siin jetti waan tokko amma fidi. Laa jiibii siin jetti hin fidin. Waliin fakkaatu kun uma tokko naaf haamuu didde jette. Hojiin siinaa ta'e jette. Yeroon intalaa waliin haasofnee jennu Itoophiyaa taate malee siin ektiraadha. Ana afaan ishis moolaa Tigraayidha. Ani eessattiin beeka afaan Tigraayii. Afaan Amaariffaayyuun beektu Tigreedha siinii. Akkasitti afaan lama sadii naa barsiisii uummata tokko mana keessaatti miinaan jette akki booni afaan siin beekuun jedhe. Haadha moo habashiyyaa naan jette hatta lau habashiin jedhe. Akkami gaanaan jette. Habashaanin jedheen afaan 80 meeqatu jira. Hundinuu karaa haasa'an jedheeni. Yaa Allah keef kidaanaan jette. Dammaam qobaasaan jedheen Riyaad qobaasaa Xaayif qobaasaan jedheeni Jidda qobaasaa Makka qobaasaa biyya keenyatti jedheeni. Natti kolfitee akkamitti akkana ta'etti akkanuma biyya keenyaan jedheeni. Jennaan achumaan na dhiistee rabbi tarkaana baasee afaan naa barsiisetti hamsulaafuu afaan siyaasattan beektu siin Oromoo taateellee lakkoofsa wal jijjiiree waan ajaa'amte balbiltee na gaafatti. Ani eessatti beekame afaansi. Amma ijoolleen tokko waan biraa afaan Arabii garuu barraan laafaadha. Amma bartutti immoo jabaata. Waan hojiidhaan hojjettanu baruuriidha yaa jamaa. Fahamaa yeroo Arabni isinitti agarsiiftu yaadaaf qalbiidhaan dalagaa hojii keessan. Hojjechuu biyyaa baatanii miti hojii keessan yaadaa qalbiidhaan hojjedha. Yeroo isinitti bilbila halalal jedhaan haasaan dalagina. Bilbilli gurrattiin buunaan jetti. Ala tokko bilbilli gurrattiin buunaan jetti. Boodan qaqqabda bilbila yeroo teessu haasa'i. Bilbila haasaan hin hojjetinaa hojii. Bilbila haasofteetti waan inni itti musun dhageessutti. Hojiin siinaa ta'e hojiin beekti. Bilbiluma haasofteetti waa waliin beektuuti. Haasaan beektu. Kana viidiyoon jedhan beektuuti. Ji'a jaatti namni kana viidiyonnaa wallaala. Dirqama ijoolleen mana madaamii jirtan. Shamarran mana madaamii jirtan. Keessattuu ijoolleen haarawaa dhuftan. Dirqama waan kana beekuu qabdu. Waan beeknillee namoota beekta yoo afaan isaanillee sinii galuu baate namoota beekan gaafadha. Dirqama keessan hundi keenya jechuudha. Dirqama wanta nurraa hin oolledha jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtu itti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu anu bulettiin keessan nagaa guutuu qaba. Galata waaqayyo isin jecha isinillee baga nagaa taatan baga naa jiraata isin jecha. Egaa hordoftoota kiyyamoo kaa warra chaanala kiyya afaaraa taatan saskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a isin jedha. Egaa akkuma viidiyoo dura irratti argitan bulettiin keenya tokko gorsa illee nu kennitee jirti. Gorsa bareedaa nu kennite galatooma buleetti koosiin jechuu barbaada. Anillee immoo irratti gorsa buleettiin keenya dabarte kana keessattuu ijoollee haarawaa dhuftaniifan anillee gorsa xiqqoo isinii qaba. Hundumanumaatu nu fayyaddi. Eeyyan Arabii fi yeroo baay'ee dafee siin galu. Wanti isaan jedhan isaan dafanii dubbatus waan ta'eef dafee sii galuu dhabuu danda'a. Garuu jechuudha gizee san isheen waan haadhasitti agarsiisti. Harkaasitti agarsiisti. Fakkeenyaaf kofana tokko miicii adii kophaa miicii diimaa kophaa miicii bunni kophaa miicii gurraacha kophaa miicii gaafa siin jettu isheen sitti agarsiistee jechuudha. Dirqama dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee nuti madaamutaan badduudha namalee nituu badduudha nitumti tunuyyuu yeroo tokko badduudha. Inti uffanna baqa maakatti nu ajajjiyan akka waan namni gaafa si ajaje aaruu hin aarraa an ofii kee aarraa yoo kaasee nan beeka waan ta'eef maaf na ajajjin jedha. Garuu amma gizeen beeku kanatti
rakkoon qabu yoo aartilee garuu osoo hin beekne immoo yoo namni sitti waliin barattu waan ta'eef. Kanaaf ishii sitti himti yeroo sanii akka adiin kophaa miicamu beekuu qabdan. Fakkeenyaaf adii fi diimaa yoo walitti marqabeef kalas halluun isaa hin gallakkisa diimanii waliin baxabaxamee adii gurraachi sun immoo jalaa badaa jechuudha dhugaadha. Kuni beekuu qabdan sirriitti beekuu qabdan. Kafana hunduma isaayyuu garagara miicaa kaarsillee kophaa miicaa akkasuma immoo kafana adiis kophaa kafana diimaa kophaa kafana gurraacha kophaa akkasitti miicaa walitti sin jalaa makamu kafala halluu qabu bulee minaaminni kullee kan haqatu hin jira tokko jechuudha. Akkasuma jiinsiiwwan illee kophaa miicaa dirqama kana beekuu qabdan. Dhugaa sinin jedha wanta kana yoo kan isaanii sinii galuu baate ijoollee bilbilaan gaafadhaa. Fakkeenya ijoollee goddanyoota dhabdanii obboleewwan hin dhabdanii ijoollee biyyaa baatan hin dhabdanii ollaan dhabdanii ijoollee namni guute akka gizee duraanii gizee nu dhufnu sanii mate jechuudha. Amma namni akka barbaadetti intarneetiin walitti hojjeta jechuudha. Si jammar immoo isheen isinitti himte jechuudha. Akkamitti akka shinti beetii dhixxu sitti agarsiistu guyyuma dura akkamitti akka ati meeshaa dhiqxu akkamitti akka hiqaabeetii keessa dhiqxu akkamitti saaluunii akka masaatu akka dhiqxu sitti himti hundumaa sitti himte jechuudha. Akkamitti akka kafanas tokkostu sitti himti. Kana immoo dirqama keessan beekuun dirqama hundi keenya iyyuu jechuudha. Dirqama nurraa eegamu waan ta'eef hojii baane waan ta'eef wanta isaanii akka badu immoo kun bade taanan immoo isaanis kaasee fudhatanii fi waan akka gaarii hojjettuuf kanaaf kana beekuu qabdanii nama yoo hin beekne immoo ijoollee beektan gaafadhaatti bilbilaati gaafadhaa isin jedha. Akkasuma immoo bilbila haasa'aati yeroo ishii nama isinitti himtu yoo bilbila haasoftan ta'e siniifa bakka waan san irratti xiyyeeffadhaa akkuma mucayyoon jettu dhuguma wanta san irratti xiyyeeffadhaa wanta isin jette san irratti sirriitti qabachuu yaada. Sirriitti qabachuu yaadi. Nyaata illee yoo jedhu isin jettee yeroo tokko lama sitti agarsiisti maal akka itti nam'u kun maal akka jedhamu jettee gizee itti nam'ustu saniyyuu way qabachuu dandeessan ijoollee nyaata faallee nama qabatu kafannis wanuma hundooyyuus ni qaba bare dhugaa waaqa jechuudha. Maal nuti yeroo keenya sanii namni waan kana godhaa nuun jedhin jiru nama gaafannu qabu. Dhugaa hedduu takka cinqamaa turre maaliif osoo akka ammaa ta'e abbaa barbaade bilbilee tanan akkam godhu jedhee gaafadha jechuudha. Yeroo san immoo eenyu gaafachuu dandeecha bilbilaayyuu hin qabnu eenyu gaafanna bilbilli dhufneetu waggaa 2 waggaa 3 nu bitamanuu akka keessan kanaa miti jechuudha. Kanaaf ijoolleen amma dhuftanii ofitti qaaqee godhaa bilbila irratti isinii xiyyeeffatan jechuudha. Nu kaanizee san namseedhaaf jechuudha. Yoo isaan dubbatan iyyuu hin boonya ani akkuma taakiyyaa yeroo isaan dubbatan baay'een boo'a jechuudha. Maaliif waanuma naa lolanis agaruu naa lolanii edaa isaan ofumaan iyyuu yoo iyyessanii sagalee isaanii sayyoo dhagahe baay'ee tokkoon bu'aa jechuudha. Bakka naallolu si'a hirriba keessaa isii namni iyya kana idaasaa na yaamuun jedhaa nan baannanaa akkasitti doorrii ballee gahaarraa finan ture jechuudha yeroo dura biyya kana dhufu jechuudha. Kanaaf nuti akkasitti dhufaa turre garuu immoo kan ammaa mana bashaa barabbaa fi barbaaddi gaafattaa uma afaan illee hin beekne astis warri biyyaatu amma waan nu jennu kana hin beekne waan nu jennu kana hin beeku jechuudha. Dhugaa amma gazeen taasisa warra biyyaa kana maashaallah naan jedhu. Anti kois fa'anaan jedhu shi baratan ka warri biyyaatu jechuudha akkuma nuti tasaasofnu ijoolleen ka amma ka baratanii jiru jechuudha baay'ee baratanii jiru jechuudha. Waan baay'ee barataa jechuudha gaafate irratti xiyyeeffatte kanaaf irratti xiyyeeffadhaa isin jechuu barbaada obboleewwan kooyi akkasiin wanti tokko isin hin dogongorsiin xiyyeeffannaa irratti kennadhaa asumaan koottaa biddeellee nyaadhaa waxiillee waxadhaatii biddeellee nyaadhaa isin jedhaa shiroon biyyaa naa dhufee barbareen biyyaa naa dhufee biddeen immoo asumatti tolfadhee jechuudha firfiriin da'umuu nan qabaa ture asumaallee goota nyaadhaan irraa fadhee እና ከስስኒን ጀዳ ወጥሲ ወጠና ኑቲ ካላል መዳምን ተኝሞ ማሻአላ ዳዱ ጋር ቢዱ በቸፊ ሄዱ በሬዱዳ ሄዱ ጋርዳ ወበርባዴ ዶን ጎደኛ ደማለ ከለት ማ ጎደት ነምና እንጀሩ ማለት አማለክ የስዋን ቤከኒ ፊ ነስ በቃ አንስ ሆጂ ሳኔ አጀዘኔ ገዱ ሐረዲ ሲዱማዩ አጀጀነ ማ ይገቹ እንደስ ነንጀ ነትን ቶሎን የሆነ አጀጀኒ ምነን አራይቱ በቃ ኦፍማን ቤከ ወጀደ ዋሰጀች ወን እንጀር ሰነስ ኦፍማ ወጀዳኛ ተስታን ኦፍማ ወጀደ ወን ሳምበር ባጭ ብቻን ጋር ፈዳሰኔ በዶ ፊ ወጀደ በቃ አለሰች ባዋን ፊ ያ ዋን ፍሳኛ እንታናን ኦፊ ያጽናት ወጀዳ hojii dhanyadha madaamin gaafate shakshak tete hojii kee fiti fataa jettee firii taateyyuu moobaayilii asitti dubbatu gaafate fataa jettee saraatti achi xul jettee hojjettee gaafuma moote jechumaati shi ajajuma shi edde never eenyumtuyyuu akkasitti si taqabbalu jechuudha. Kanaaf ajaja isaanii eegatinaati waan isinirraa barbaachisu hojjedha. Maaltu irraa barbaachisa jedhaati ijoollee gaggaafadha. Anama ijoollee mucoo piraazarii takka asitti waan kana hojjedhu yoo isheen odoon isheen galiin kana hojjedhu jedhee gorsa jechuudha bakka. Dhugaa rabbi akkasin jedhaan bakka waan hunda xumurii eegi waan kana jedhaan akkasitti hojjetti jechuudha. Bakka isheen yoo dhufte kana hoo akkatti isheen jajjuudha
akkatti ishiin jechuudha. Inni akkas isiniin jedha. Hordoftoota koo nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti yoo deemtu laayikii walii godhaa, sheerii walii godhaa.